shakkii biraa hin qabu. Wanta addaas hin jiru. Garuu keessuma kootu na shakka. Tarii yeroo baay'ee qofaa waan mana turtuu fi namni dhufee ba'uu danda'a. Yookaan immoo fira fakkaateessa ta'u maalis ta'e. Kanaaf akka gurbaan natti himetti amma waa'ee kee hojii masaaniidha. Fakkeessuu hin danda'u. Hojii kooti kun anaaf kanumaan hin eebbifame man sitti ni. Thank you. Ayi gilaasii godhattaa maal jettee jaamaadha kanaan booddee. Ati kanaan booddee jaamaadha. Anim? Jaamaadha. Jaamaa taateetu dhaabbattee akkuma sirra sitti himetti nama holgalu gadi ba'u nama dhufu hojjaasaa bifasaa maalsaa waan akkasii akkuma argiteenii daftee suutattee dhossitee bilbiltee natti himtaa kanaan booda namni fa'aachuu. Si galeere? Hojii kee. Ati waan sirraa eegamu xumurii malee kan koo qophiidha waan hundumtu rakkoon hin jiru. Kanaafiyyuu akkanattiin hojii kana sirriitti dogoggora tokko malee argamuu hin qabdu. Karaa koo waan tokko hin dhiphatinii wanti jiru hundumaa nan ilaala namni yoo dhufe yeroo suma riippoorti gochuudha si biratti. Hin bilbilta jaamaadha ati. Namna dhufuu haadhiisu ofirraan fuutu maal hin jettu jaamaadha. Waan irraa barbaachisu hundan irraa wadhaa kanaan booda ganama galtaa amma galgalaatti naannooma kana turta. Suma kana miti man. Salphaadha. Danda'ame. Yeroo baay'ee garuu qofaadhuma keessi argaa sitti. Asti? Abbaan manaa hin jiru moo? Hojii deema. Akkasii? Hojii moola? Qofaa kee taataa jechuudha. Qofaa koo deema. Mana wantoota. Har'aa taatee qofaan taatu. Maal jedhu? Akka jiramtii qofaa makee ta'urraa nama wajjin haasoftu qabaachuun ta'u yeroo baay'ee asirraa yeroo darbu waan ansi arguufi nagaadhuma ol gaafachuun. Anis mana isaa kanatti taa'anii jiru beektaa miti? Asii. Anis achiin keessummaa dhufee anis qofaadha. Baay'ees immoo naannoo kana hin beeku. Asuma daati? Naannoo keessummaa dhumaan dhufe baay'ee hin beeku naannoo garuu. Naannoo kana jirtaa jechuudha? Kana boodatti jirta waan ta'eef keessummaa hin ta'u. Argina hin qabu. Sa'aatii qophaa kee taate dhufuun anni isaa. Guyyaa guutuu qofaa magootu waan ta'eef guyyaa maguutuun dhufa. Anis qophaa magoon mana oola.
Ifa. Dhufeera gurbaan tokko. Hojjaa amma seenee utuun ilaaluu seene. Dhugaa Rabbii. Isa iyyuu haammatee akka isaanitti wal dubbisan haammatee daqiiqaa meeqa akkasitti bobaasaa jala kaa'ee haammatee fudhatee ol seene. Ilaali arga ija kooniin argaa jiraan siin jira. Maa inni wal hammachuun waan salphaadha waan xiqqoodha. Kottuutu isaan wal dhungatanii argaa jira. Maaltu na dhibe naan hojii koo xumureeraan. Amma ariifadhu daqiiqaa 5 gidduutti as ga'i. An akkam godheen itti siqee ilaala kottu ati kottu. Deefi'am. Tole. Hello. Maal mataan keessa fayyaa miteeti? Fiigichaan balaa meeqa keessa kutee kan hin dhufe? Obboleessa isheeti. Obboleessa isheeti inni dhufee ati akkas godhanii kana godhanii hiyyaaru sagalee isaanii dhagaa'eera maal jetteeti akkasitti na fuudhana kuttu obboleessa isheeti hubannoodhaan hojii meeqa ni godhu seeraan hin hojjetu taanaan yoo dhiifte ho'i. Sirriitti bifa isaa halluu isaa jireenya isaa uffannaa isaa adda baasinatti miisin jennaan. Amma mucaan obboleessi ishee kun diimaadha magaalaa ilkaansa kaarruudha. Amma gabaabaaf dheeraa dambaaftu hojii keenya maaloodha nan danda'atte. Maaltu walitti fide setinatti himtu hojii waan tokko wanta walitti fidu jiru. Amma eessa isaa rifeensa isa kamsaatu faatuudha amma rifeensa. Haa ta'u lammaffaa gaafa natti himtu kophee isaatii kaafte hamma rifeensa mataa isaatti nama hubattee natti himtu taanaan fakkeessuu hin dandeessu. Basaasuu hin dandeessu waan tokko hin dandeessu. Lammaffaa akkasuma hin goone.